Fatih ana dhagee saame. Si dhagaan. Waan asi gaafa qofa seeraan na deebisi yoo islaama taatee oromoo taatee dhalaa dhugumaan jaalattee waan dhalaan qabdu san qabaatte okay? Isan maachuusa? Yaa. Ayya. Ani akkan si beekutti atii fi Arafaat eega mana xalabaa takka ammoo mana Dooktar Marjamiitii baate yoo xiqqaate baatii 5 baatii 6 ol atii fi Arafaat waan takka waliin dalaydan mana tokko waliin galtan namni Arafaat galata na biraa qabdi jettee maqaa siira deddeebitee yaamtu tokko si nin sobe. Hin sobne. Atii fi Arafaat ji'a meeqa waliin jiraattan? Baatii torba. Baatii torba walakka toora amataa jechuudha walumaa galatti. Yaa. Waan asi gaafa na deebisi. Eeshi. Arafaat amma saa kanatti eessirti amma. Bahaara jirti. Amma eessirti saatii kanatti. Sa'aatii kana bahaara jirti guyyaa 3 bahaara bulte. Akkasuma dhaabbadhu amma saa kana eessirti. Bahaara jirti. Gurra keessan dhageeffadhaa. Fayyaa ta'e. Na dhageessaame? Si dhagaa. Arafaat jaalallee qabdi moo hin qabdu Dubaay keessatti? Ani beeku waan irraa beeku qabu qabaate qabaachuu baate waan irraa beeku hin jiru dabbaan. Ayyee isa lammaffaa. Arafaatiin eegasii dhuftee isii bilbilaan dhiiraa wajjin haasoftu agartee? Ji'a torban kana. Agareen beeku. Ani nagaree na biratti naasoftu. Itti kakattaa? Hin kakadhee. Sadaffaa. Dhiira sababa Arafaatitti bakka isin jirtan isin dhuftu. Takka ammoo Arafaat bakka dhiiraatti deemtu agartee beektaa? Argeellee hin beeku dhiira sababa Arafaati nuti dhufteellee hin beeku ilmoon dhiira takka nu bira dhuftee hin beektu. Itti kakattaa? Hin kakadhee waan feeta fida. Afuraffaa. Na dhageessaame? Si dhagaa jira. Na dhagoo jirtaa? Dhagaa. Okay. Gaaffii shanaffaa. Hin sobnu, hin kijibnu, du'aaf teessaa, du'aaf hin ta'anis haqa dubbanna, okay? Ish. Okay. Sirna dhageeffadhu. Si dhagaa. Atii fi Arafaat eega waliin dhuftan ji'a torba kan waliin jiraatan. Yaa. Ilmoon ni qabdaati? Hin qabu lakkaan hin heerumneen. Dubaraati? Durba eeka. Heerumtee lakki jaarsa kennuun hin beeka. Wallaahi walicha heerum. Maammee na wajjaasu jiran fakkaataa mee guutaa kanaaf. Maammee ani Fatiyaa wajjin fireendiidha baay'ee. Fatiyaan yaada mana kiyyaati. Takka ammoo jaalalleetiyyaa. Jaalallee fi jaalalleen akka itti hojjaasanii jira. Oguuta kanaatti argaa ga'e. Fatiyaa lubbuun argaa jirtaa? Si dhagaa jira. Aadatiyyaa ilmoo ni qabda moo qabdati? Hin qabu. Wallaahi billahi ilmoo qabdu? Hin qabu maali hin heerumne siin jedhee wanni kakadhuu maatu jiru kalaas. No ilmoo qabda moo hin qabdu ati dhala? Hin qabu hin heerumne illee kalaas. Wallaahi billahi? Wallaahi. Haa? Wallaahi siin jedhe dhagaan jirtu. Wallaahi ilmoo hin qabu jime? Wallaahi hin qabu. Okay, Habibti ati Islaamaa wallaahi kennaan sittiin amanaa. Waa takka waan isa barbaadu hin qabu. Hayya. Maaliif ilmoo ni qabdaa siin jee baay'ee. Okay. Yoo masuulummaa Arafaat niin fudhadha akka nama ji'a torba wajjin mana jiraateetti waa'ee isiirraa waan hin beeku niin qaba wette ilmoo dhaltee jirtu saniin akka kakattuun barbaadee egaa ilmoon qabaatiin ammoo waan biraatiin naa kakatta akka nasi amanuuf takka ammoo ani hin beeku keessaa hin baay'attee keessaa hin baafte laala mallee waan laala uummanni illee waan hubatu atillee waan hubattu kakuu waan xiqqaa miti kakuu waan salphaa miti lubbuu namaatii fi nama lubbuun jiruuf bakka buutee kakachuun sirra dirqamaa miti lakki geeleetii yaa waliin lubbuudhaatii kabajaa isii naamusa isii anaa beekaa bakka isii bu'eerraa kakachuun hin danda'a jennaan kakachuu dandeessa rakkoo sirraan qabu ammoo waan kakuun taate akka ati bartuun barbaada. Walii gallaame kan? Aye. Yes. Ayya. Arafaatii fi ati eega waliin dhuftan ji'a torba waan ta'eef eega mana marjamaa sanii baate namni Arafaat akka nama isii sanfi qabeetti galateeffattu si waan taateef Arafaat guyyaa takka dhiiratti haasoytu. Arafaat guyyaa takka bakka dhiiraa deemtu. Dhiira guyyaa tokko sababa Arafaatitti bakka Arafaat jirtu dhufe argeen beeku jiiti naa kakadhu. Arafaat guyyaa takka narratti bilbilaan. Hinjiru sagaleen kee amma dubbadhu.
Nama sunarratti bilbila jedhi Arafaa sababii dhiiratti jettee guyyaa takka deemtellee ganda bultellee hin beektu badallee bultee hin beektu. Mana keenyatti illee dhiirti sababa Arafaatiin dhufee hin beeku. Haya, atuma na baro kutak hinga katini women ma baka kakutin dem nukoy dura afara mana soina. Koy kutak Waa feetan nagaafada waa feetan isii deebisa. koy kutak atuma ti adati. Okay, thank you. Koy kutak na hinga katin numa kakuti dem na koy kutak. Obboleti ti ya doktor Ibnan tajam tu taharar get alatte guddatte ta Dubai jirtu ta keessan suuraa nama kanaatti fi viidiyoo fi sagalee waliin haasu tanuu danatti ergaa turte taree fullee gasti nama gubbaadha haasawaa turte siin barbaada asgala girtaa na dhaga'u jirta doktor Ibnan Hararge hottu ol seen. ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ይሰማችሁ? ዶክተር ፍናን የሀረርጌ ልጅ ናጊ ባገስቲ ነው ኮት ማሜ ዶክተር ፍናን ረቡ ሲወጊን ቱር ተሰና ያሜ ኩተክ ቲሸር ጎዳ ዱባይ ጅርሰኒ ሚ ዱባይ ጅርሰኒ ደባል ያ ዶክተር ፍኖ ኮት ልቡ ሲን በርባዳ አስገለ ግርታ ረቡ ለሰርገን ጅራ ኮት ዋንቴ ነቲምታው መተትሌምታ ኮት ድሬን ሀቃሲ Kot dokter Fernand, rebu si argenture. Gabal. Koyo kutak kasmat. Anillee deemu dafa nagaafadha. Laki bakka jidam tunjirtu laki adati. Bakka jidam tunjirtu. Ya, bakka jidam tunjirtu tai. Arafat gana barbanna, sini barbanna, dokter Fernand barbanna, dokter Marjama barbanna by the way. Bakka jidam tunjirtu. Tadi mecha sini kabanne. Gabbal nagaafadha gabbal takkaan nagaafadha. Nama kuma afur irratti illee nagaafatani gaafii gaa deebiseef jiraan. Okay, Wanni sagaltoonni sagaltu deebanii nagaafatanii jiru. Annama kuma afuri fi nama kuma afurtamii irraan dalagu dhugaa hin dalagaa qoy sinjee qoy na dhageeffadhu. Dokter Fnaan daqiiqaa sadii qofaan si kannaa yoo as gala jiraatte kottu. Dokter Fnaan kottu hoggana sinjee kottu. Fatiha abbaa suuraa kana ni beektamu beektu. Ani beeku mucaa hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Wallahi billahi tallahi nama kana hin beeku jime. Wallahi hin beeku ani sumaayu. Wallahi Beeku kama beeku. Anti si jamar tutuk irratti beeka malee kan hin beeku. Wallahi billahi tallahi hin beeku jime. Wallahi hin beeku kaman beeka malee anti tutuk irratti hin beeku. Tutuk irratti beeka malee kaman hin beeku mucaa irrallee borullee. Guyyaa takka ijaan gartee hin beektu? Hin beeku yan garuu Dubaay keessa akka jiru hin beekaa bakka inni jiru hin beeku. Doktor Fnaan seenu dide dabbal jala kana ertiin se'a. Dokter Fnaan kanaa miti. Kanaa miti dokter Fnaan kanaa miti keenya tokko jira intala takka muciyyoo teenya takka. Kanaa miti deesse kana. Fatiha gurbaa kana takka ijaan argeen beeku jira kan. Fatu. Fatiha. Fatiha. Fatiha siyaamaatiin jira. Maal jette dabbal? Duniyaa kana rabbina haa balleessu mucaa kana ijjitti jaan argeen beeku jira. Abati dabbal koi kasi gaafa gaafii tokko jechu waan duniyaa kiratti sinan balleessin jetteen akka jirtu maalummaa takka. Gurbaa kana yoo beekte niin beekan anji yoo hin beekne hin beeku anji. Dhaggeeffadhu abduu si waan si galu qabu. Sooshaal miidiyaa irratti beeka qaamaan beeku si jedhu waan duniyaa kiraa si adabsiisu naan jettu maaliin? Fatiha naaf ati wal beeknaami. Hin beeka mucaa beekumsa tuktuk irratti beeka qaamaan beeku harallee boruu No. Naaf ati wal qabanya naaf ati maal wal beekna. barbaadere ti beeka mucaa hin beeka tuktuk irratti qaamaan beeku si jedhe kalaas. Wallahi billahi hin beeku jeeyya. Wallahi hin beeku qaamaan hin beeku tuktuk irratti hin beeku kalaas. Takka ijaan agartee hin beektu? Hin beeku argee bakkeen jiru garuu imaaraati keessa akka jiru beeka hin beeku qaamaan mucaa harallee borullee. Isaa fi arfaat takka waliin agarreeti? Hin agarree Arfaat takka mana keetii baatee bakka biraa ciiftee hin deebine bultee halkan? hin bulle rafa takkaa ina bira deemtee balee bulteen beeku. Arfaat amma baara girti nan gattee eenyu baara geessi? Baara mucatti mareef jette tanatu dura na biraa dhukkubsatteennan arafaatiin dhukkubennaan arafaat jechuun
kalaasa jireenya dadhabee kalaasuu fajjeessitee si sooshaal miidiyaa tuktukii waraabdeen anaan mana jiru bakka hojii jira sagalee si waraabde san dhagaanii dirrisanii irratti dawwalanii dhufa mana kee nama torba makiina tokko guutuun dhagaa irtaami. Eessaa dhukkuba? Isiin nageeffadhu Arafaa jechuun matamaan na dhukkuba jennaan kiniinii booyyollee bitee fi diqqootti yaa'eetu achiin booda isiin dhummaa isillee jalaa dhukkuba. Nageeffadhu kan matamaan na dhukkuba ittiin mataan na dhukkuba ittiin. Yoomirraa? Udda dhukkuba eegalee mataan na dhukkuba akka nama dinni kan na seentitti isiin bakka lafa naamaraa jettee 15 ol ciifte mijattiin. Sibira galtii misin? Isiin na birra galtee kaafachuu kan 15 dhukkubeenna haa ummaan isillee cinqiteen dhukkubsattii birrii naa ergennan isiin birrii harkaan qabdu cinqabteenna karaa nabsa ufiitti hin deemte jechuun Arafaa ta'uu ulfoofteen ta'in nabsa isii qabbaasu deemte sababa cinqitirraayi. Haadha borullee jechuun. Koi. Okay. Marsaan laguutti dhufa mootin dhufa. Itti dhufa. Maalaan intala shamaraatiin ol boonu isillee itti dhufa argee jiru. Shuu. Anu wanni si gaafadheef dhalaadha. Dhalaa wajjin mana takka galtu ta'u waliin nyaatu ta'u waliin dhuunju ta'u waliin waan takka dalaydu iccitii waliin ni beekti. Arafaa jechuun dhageeffadhu. Arafaa uffataan uffadhu diratti shaarbiyan uffadhu diratti uffata kiyya diratti jireenya akkuma obboleettiitti yaatti ilaalaa ture malee akka nama badheetitti ilaalee hin beeku. Arafaa wanni isiin fatiyaa jaaladhaa maalatu guyyaa takka as qayyamee hin beeku. Yoo rakkattee jiru yoo qabaatiin qabaatiin hin bitaa. Itti dhufti wanni dhala dhufa wanni ji'a? Itti dhufa maa jakiyaan arga waan akka kamamuu hojii takka mamtishuu. Mee wallahi billaahi. Wallahi itti dhufa. Tayyib hayyee oduun Arafaatii ulfaa eegattuu isaa baatee ganatti. Deematii namtitti bahaaratti sii gatte san gaafadha. Maal jettee? Eenyu tabaara darbite sun? Tamana biraa fuutee gatte san gaafadha. Isiitu washantaa kan hundaa. Eenyu maqaan siinatti eenyu maqaan siinaa maqaan siin? Ani maal tuktukki siin beeku maali mustariyaa moo maali jenna mustariyaa asit? Mustariyaadha moo Dooktar Binaani? Ani beeku tukturraa lafatti beekamalee tukturraa. Maqaan siinaa himayyee? Maqaan siinaa himayyee? Ani simaayyuu guyyaa Arafaatti na bira dhufanii fuudha san bane malee hin beeku. Maqaa siinaa himayyee okay ana fidammee ijoollee Dubaay keessa jirtu ni fida. Dooktarri Finaan jira tuktukkiin isii. Okay, Dooktar Binaani akkasuma dhaabaa eeyyee. Amma dhageeffatu dabbal waan si himu jechuun amma waa'ee ulfa isiin akkas taate jechuun duratti mucattiin guyyaa sadi bahaara nyaatu dhuutu bahaara jirtimi. Bakka itti godhaatti mucattii tanaatti akka fuudhamtu godha kanas. Ilaamee lafeetii ilaamee foon kiyya na dhageeffatu. Waan hin dubbadhu akkaan itti dubbadhu eenyutti akkaan dubbadhu eessaan akkaan eegalu eneeno. Namni Arafaatti si biraa fuudhee Dooktar Finaan nama jaamuumi. Yaa isin na bira dhufe nama torba makiinaa tokko dhufanii na biraa fuudhan. Muutu naa godhi jawaala kee tuwara dhaabbadhu. Ayye Dooktar Finaan koo kottu yookaan kan haqa jiruun uummatatti himaanis. Anis haqa jiruun uummatatti himaa koo. Amma Dooktar Finaan ishee na godha guutakka. Dooktar Ifnaan tareefu gastii namarra teessee bo'aa turte sani Arafaatii ulfaa eegattee. Intalti Arafaat wajjin mana galtu hin ulfoone jechaa jirti. Ati akka isin ulfooytee isa barte Dooktar Ifnaan kootu siin barbaada. Ehee leebaa aydeellam. Ehee faaraa aydeellam. Ehee saksii aydeellam. Miti warra dhugaa dubbatu warra haqa dubbatu warra dhugaa baasu malee warra sobee maqaa nama balleessu miti. Fatiyaas taatu Arafaatis taatu Dooktar Ifnaanis taatu. Qabnee isin kakachiifnee sirriitti isinitti himna. Kootu Dooktar Ifnaan. Kootu hundi bakka itti Arafaat ulfooyte naa himi. Si eeguttiin jira. Yoo dhufuu baatte si kijibduudha. Yoo dhufuu baatte ati kijibduudha Dooktar Ifnaan. Jibba Arafaat qabda, hinaaffaa Arafaat qabda, Arafaat maqaa balleessuu barbaadda. Ati kijibduudha yoo dhufuu baatte. Kootu. Dooktar Ibnu daqiiqa lama qofaan seeqanna kudha sagalee irraan gadi deebi lama. Daqiiqa lama naa isaabaaf. Bayaanis yaame. Yalla itti aan. Lala bareeda as bareeda kun alis. Dooktar Binaan na barbaadi maame itti na bilbil. Dooktar Binaan itti sheer na godhi maame.
دكتور فنان يورف ولا قلت وري مدترا ما مت نابل بلي تبالي سور بعدين نمنو ما متيو تنا مقابل ليس جرو دكتور فنان نما جامسن محفوظة دافي دكتور فنان بيان هررجع جبا اسنا رفعت الرقبدن أنا بيخو قطع يو اسنو الفوتي غير تبكت الفوتي فكتا غير تسمع ايوه انت قطع dubartii maqaa balleessaniitu matiqqeessitaniitu mamuchi yoo miskiina naman qabnatan itti roorriftaniitu akkuma gartan godhuu yaaddan isinin beekan namni muciyyoo tana haadhatee obboleettii ta'ee abbaa ta'ee waliin mana tokko galu waliin dalagatu nama fatiyaa jaamu kan fatiyaan dubartii akkasiiti ji'etti marsaan laguutti dhuftii ittiin kakadhaa jette muciyyoon tun akka isin dhiiran beeyne naatti kakate jette isin ammoo wajjinuma nan galtanii eessatti intala ulfoo itti agartan دكتور فنان نا أنت ليبا ما مت أبدأ تنابل بيل ما مي بوليسي ما مي بوليسي أنت دون كورو ندبتو يتكرر agar tani soba sani dokter Fnan anak tu WhatsApp pindah boleh pun pakai mana kita dakutak WhatsApp isitin asin dia begera live kas mana kita dakoi WhatsApp ini dah walaf Niji rasa kalian ya mame. Mame. Gimana rame ke itu bar aja tau gimana rame. Gimana rame. Oke, sekarang ini ya. Ini cerita depan. Oke. Dokter Fnani, wantana berasedi pinjira. Segalanya kamu jirti? Amma dubbi tana ana isinitti ma dubbi dhugaa Dr. Fnaan sagalee WhatsApp ina tinaqab dedege fachaan jiru siinee ku jira kottu nargu jirta live barasa share tinago de gudak hashili isa amma da kanulo lendale ayda sallade shashaman Dr. Fnaan kot hashili na isa masa ini kabar dari sana karena dia tahu dia ada makanya harus berkata nanti wallahi oke rugana sinitti amma yo sindu fu batte sir narge pada sagalee WhatsApp irratti dhaggeeffannaan jawwalallee lamaan qabu sagalee kan itti banuu hin danda'u kottos akkuma gabbeeti kalmatti jee gurina ashii
Oke. Lagi pada sinra yang gabab sama. Bara sama kan gua nama me. Sama.